jettee argitee way dubbistuu qabda moo tilmaama keeti? No. Quraanni jecha rabbiiti naan jedha Abu Mu'aaz. Quraanni kun jecha Ani kooti waan bakka si rabbiin itti waan si jedhe naa gaafataa baasuu jiru dandeessa. icha na Waa'ee deebisi yoo Tooraatitti danda'ama amanaa, ta'e. Injilitti amanaa, Zabuuritti Dhaala amanaa olii dhiisi ati. Dhaggeeffadhu. Dhaala. Ayyee. Caala. Nan dhagaa. Ana wajjin haasa'ime takka. Eeyyee waan asii jedhe. Haasaan jira barsi maaliin jedhama? Eeyyee. Macaafarrattidha. Macaafni kun jecha kootii waan Waaqayyo jedhuuf inni kunis akka jechuu qaba jechuurraa achirraa fudhatte moo tokko. Nama kitaaba barreessu tokkin barreessaan kitaaba tokkodha. Kitaabni kun Quraanni jecha kan kooti. kooti. Na ficcisiisi. Ani nama tasgabbaa dubbatu jaaladha. Kitaaba namni barreessutu. Kitaabni kun jecha kootii barreessitoota kitaabaa keessaa namoota akka jedherraa dubbisteeti moo tilmaama keetiin quraanni kun akkas ta'uu qaba jechaa jirta. Quraanni jecha rabbiiti. No, ila dhaggeeffadhu ammallee abbaa caalii gaaffii kiyya siin galle. Abu Mu'aaz wajjin Sammuun kee nagaa Quraanni dhabni. jecha eenyuuti naan jecha rabbiiti naan jedha. Omo. Oy Abu Mu'aaz Waa'ee wajjin sammuu haasa'uu sammuu dhabi. qodiisi. Oliika. Eeyyee nagaa taate na wajjin haasa'e. Abu Mu'aaz wajjin haasa'uu dhiisite abbaa caalii wajjin waan abbaan caalii si gaafatu bicha. Waan kana na Quraanni gaafatteef jecha rabbiiti kan quraanni jedhu naa kun baasi. jecha kooti. Kan jedhu qofa. Waan Sanan isin barbaada. jechaa jiru. Quraanni kun jecha kooti bakka rabbiin itti jedhe quraana keessaa eddee barbaade haa ta'u naa baasi kana gaaffiin kiyya. Oo jiraate. Macaafatu akkas jedhaaf akkas haa ta'u jettee moo maalirraa Waa'ee agarte macaafaa moo dhiisi. rabbitu iddoo biraatti akkatti dubbata moo maaliif Ani akkas gaaffii jettee si si gaafadha. jedhe? Maaliif jetteedha beeku baruufi ka gaaffii si gaafataa jira bara. Maaliif gaafatta namaan hin jedhama akkas? Maaliif gaafattan jedhama? Caala. Kata maqaan kee afaan Oromoodha. Garuu waan si gaafadhe irratti naa deebisuu dadhabe. Anis Oromoo. Maaliif jennaan Akkatti hin jedhamu. Maaliif waan gaafatte isin jedhaa jedhu. jirta barati? Ati maaliif gaafatte Lakki. jechaa jirta bara? eeyyee akkaataatti rabbi dubbatu akka kanadha. Akkaataatti itti dubbatu sun Bakka rabbiin- kitaaba wayirraa agartiiti moo Jechi quraanni jecha rabbii erga akkasii ta'e dubbate bakka rabbiin quraanni jecha kooti. Quraanni kun jecha Hin kooti jedhu. bakka rabbiin itti jedhe naaf fidi. hin jedhuun jedhe hin jedhu Ayyee. hin jedhuun jedhe Bakka walii gal. akkasitti Walii ibsamu. gal akkas taana. Maaliif jennaan Walii gal. kun dhaggeeffadhu kaa waliigallee Walii galli natti dhariifatin kaa. Dhiis hin jiru bakka hin jiru argatee. Waa takkallee waliin galle ani olaa wajjin waliin galu mee waan dhaggeeffadhu baabaa kiyya. Edda akkan siin jedhetu. Oolaa wajjin walii galtee Akkaataa wajjin itti- walii galtee isa sabira wal Mucaa na dhaggeeffadhu. Ishii na mee na dhaggeeffatu akkama tasgabbaayima. Inni Akkaataan yitaa bara tabbaa caalisi duukaa sa'een beekaa bara kanaan dura. maali qoy ka tak hin jedhin na dhaggeeffadhu suutan sida seesu wajjin haasa'aa bara lakkan siin jedhetu mee na dhaggeeffadhu narraa Garuu fiti. waazirraa bari akkaataa isaa. Akkaataatti maal ta'e mucichi akkaataatti quraanni ibsamu akkaataatti Akkaataa quraanaa. kitaabni ittiin namni kitaaba Sin gaafanne ani. Akkaataatti quraanni ibsamu akkaataatti macaaf ibsamu sin gaafanne. Na jala Quraanni dubbatin. jecha rabbii erga ta'e bakka itti quraanni kun jecha kooti rabbiin jedhe naa baasiin sin jedhe. kunooti Yalla. quraana Gaaffii- isaanii gaaffii gabaabaa. Muhammad irratti buusetti amanaa jedha. Eenyu Akka jedhe kanatti akkas? ibsama akkaataatti waa kitaabni Eenyu barraa'e jedhe? kitaaba addunyaa Kana irratti eenyu jedhe? dhaggeeffadhu. Ati Eenyu jedhe dhaggeeffadhu jedhe? waan sin jedhu rabbitu jedhe Meerre rabbitu jedhe kan jedhu. quraana jecha rabbiiti. No. Ila dhaggeeffadhu. Quraanni jecha kooti Kan bakka rabbiin itti jedhe naa kan baasi. eenyuti kan eenyuti Quraanni jecha kooti. Ila. Rabbiin quraanni kun jecha kooti itti amana. Bakka rabbiin itti jedhe naa baasta moo hin baastu? Yoo dandeesse. jecha kooti hin jedhamu takkaa namni kitaaba barreesse quraanni kun kan kooti maal kooti kan jedhu hin jiru. Jecha eenyu ta'uu beekeen itti amana ree? Jecha rabbii Akkamiin barte jecha rabbii ta'uusaa? kunooti nan bare kooti quraana erga isaanii jenne? Muhammad irratti buusee jira rabbitu. Rabbiin jecha kooti erga hin jenne ati jecha rabbii ta'uu akkamiin barte? Jedhe kunoo jedheen jedhe kunoo akkas jechaadha rabbitu. Meerree Quraana meerree iddoo isaanii bakka Muhammad itti irratti buusee rabbiin jedhe. bakka itti rabbiin quraanni kun jecha kooti. Siin galuu afaan Oromoo Kunooti jedhu naa baasi. kunoo quraana isaanii Meerre. Muhammad irratti buusee jedha. Eenyu jedha akkas? Rabbitu jedhe. Meerree rabbitu jedha kan jedhu. Kunoo rabbitu jedhe. Quraana Meerre isaanii rabbitu Muhammad jedhe kan irratti buusee jedha. Eenyu Quraana jedhan jedhe isaanii rabbiin Muhammad jedha. irratti buusee jedha. Eenyu jedha akkas? Rabbitu jedhe. Meerree rabbitu jedhe kan jedhu. Mee baasi. Rabbi of akkamitti jedhuu barbaadde sila?
dhufee Ela. dhaabatu fi Ustaada akka inni dhufee deemute dhaabatee ustaada dubbatu. ustaada wayina ustaada Ay ustaada gaaffi. ustaada salaam alaikum waan jedhu waan Waalaikum salaam. eeganni kabar exactly waan akkasii akka gootu seera uumamaa takka takka irratti akka jedhu waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedhe eenyutu akkas jedhe Seera uumamaa maal gootaati? no Achi deebina. wauma No. kana si qabe dhaabbadhu siidhe waan ni jedha Injiru naan jedhe. caala No, nan dhaqa caala isa. dhaabbadhu Isa siin eenyu baasa. gurbaanis osoo reefu si dubbisuutu waan jedhe waan siin jedhe eenyutu waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedhe Siin baasa isa. No, Quraanni jecha rabbii seera kan jedhu uumamaa injiru takka takka naan irratti jette. na dhaggeeffadhu akka ati beektutti Maali, abbaa gaaffii caaliitii miti gaaffii afaan beekee beeku. Okay, akka feete fudhadhu akka wangeela keetiitti sayyee eenyutu jalqaba waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi uume jedhe eenyu jedhe No, isa kana naa deebisi. eenyu jedhe akka ati Ishi jiru feetu naan akka jedhe. abbaa caali Siin baasa. eenyutu jedhe hin jiru siin hin Siin jenne fida isa. siin hin jenne Siin fida isa. naa fidame eenyutu boqonnaa san eenyutu No. jalqaba Isa kana bantiiwwan wanaa waaqaa fi deebisi. lafaa eenyu uume jedhe Bakka oyyee na dhaggeeffadhu abbaa Muwaas. hayyee si dhaggeeffadha. Quraanni jecha rabbiiti kan jedhu injiru Muhammad yoo naan irratti jette waan gara ani wangeelaatti buuse deebi'a. jedha. Muhammad irratti waan ani buuse jedha. Gara Kaanillee wangeelaatti eenyu deebi'a. Ahmad biliyoonillee reefu dilas irratti dubbise. Waan siin jedhe Quraanni jecha rabbi quraanni dhaggeeffadhu kuni jecha rabbiiti itti amanaa. ergamaa Bakka isaa rabbiin itti jedhe kabajamaadhaan dhaggeeffadhu. Akka wangeela keetiitti akka nama waan biraa achirraa argate akka nama ragaa qabu waan jedhe waan siin jedhe amma akka abbaa caalirra utaaltee waan jettu kana jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume eenyu jedhe waaqayyo moo Iyyesuustu jedhe. No, isa kana dadha injiru No, naan akka jedhe feete isa. fudhadhu hin jiru jedhi feetu fudhadhu ati hin eenyutu jiru jedhe. na dhaggeeffadhu seera uumamaa Akkamiin ati? irratti na dhaggeeffadhu akka beenu akka quraana keenya jiru dhaggeeffadhu Waa'ee seera uumamaa miti. na dhaggeeffadhu nama dhaggeeffadhu nama dhaggeeffadhu waggaatti yeroo takka dhuftaatu waggaatti yeroo takka dhuftaatu suura ture jira miti na qoyme na dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu ka dhaggeeffadhu saalaanis inshallah si waan ni jedha kana okay ala dubbadhu Injiru naan jette. dhaabbadhu boo injiru waan naguma jedhin ka dhaabbadhu akkana waan tokko hin ta'in akhi Arma jira. Injiru jira. Akka waaqayyoon injiru as keessa kiristaanummaan amantii kan jedhu injiru maala ati waan biraa raasoit. Quraanni jecha rabbii kan jedhu kan keessa. Dubbisu Quraanni kun jecha kooti bakka rabbiin itti jedhe yoo baay'ee. Yeroo tokko qo'ee caqasii siif osoo hin ta'in warra asii gadi jiruuf warra caqasuuf waan tokko tokko kennaaf jechuudha. Eshi quraana keessatti boqonnaa 55 irratti 56 irratti dhiifama. 55 akkana jedha. Hundi keessa laala gara 70 deemna jechuudha. Boqonnaa 55 70 irratti. Okay. Okay. Himulata Abu Mu'as. Naam. Jadi mul'ata arguu jirra. Okay, akkana jedha. Waa'ee quraana dubbataa jechuudha. Duraan dursee waa'ee quraana dubbateetiin yeroo tokko caqasi. Boqonnaa 55 yookiin 56 irratti lakkoofsa 74 irratti ustu mul'ate. Fasabbih bismi rabbika al-azim jedha. Afaan Oromoffaatiin maqaa gooftaa kee isa guddaa faarsii jedhee dubbata. Maqaa gooftaa kee isa guddaa faarsi jedhee dubbata. San booda waa'ee quraanaa nuuf hima. Innahu laqura'aanun kariim jedha. Afaan Oromootiin dhugumatti inni quraana kabajamaadha jedha. Maqaa gooftaa kee guddaa san faarsi dhugumatti quraanni kabajamaadha. Eegalee booda kitaaba akkam eegamaa keessa jira. San booda warra qulqulluu malee eenyulleen isa hin tuqu jedha. Warra qulqullaa'e malee namni lafaa ka'ee quraana kana tuquu hin danda'u jedha. San booda tanziiluun min rabbil aalamiin gooftaa aalamaa hundaa irraa buufamaadha jedha. Gooftaa aalamaa hundaa irraa buufamaadha. Quraanni kun kan buufame gooftaa aalamaati baay'ee jira.
Gooftaan aalamaa kun immoo eenyunni jettee yoo na gaafatte suuratul Faatihaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha. Gooftaa aalamaa ka ta'e Allah sanii jedha. Kanaaf Qura'aanni gooftaa aalamaa hundaa irraa akka buufame eega